Master plani diga Kenya nuti hambifne. Master plani lafe obboleeyyan keenyaatiin hambifne. Ita kompiitaraatiin nurra deebisuun hin taatu. Hin taatu. Kanaaf tasgabbii qabaadha. Naamusa cimaa qabaadha. Qabsoo nama nagayaatti cimaa. Tokkummaa keessan cimsadha. Sabaaf sablammii jaaladhaa kabajaa ofitti qaba. Nuti ol deebineet jaraan likki walitti himna. Isin immoo qabsoo teessan itti fufa. Boru iftaanis hamma dhumaatitti qabsoon cimeet itti deema. Mootummaan naannoo Oromiyaas kan bulchiinsatis yeroo gabaabaa keessatti ibsa akka itti kennan barbaanna. Jala tokko muree isinitti himu. Kondominiyeemiin teenii yoo nu fixanii keessatti nu awwaalan malee Finfinnee jalan galu. Awwaala kiyyaaf keettaati malee numatu obboleeyyan nu biraa kufee sanatti dabalama malee amma booda fedhinnaaf hawwi ummata Oromootiin alatti itaadhaan kompiitaraan sukkaraan hannaan wanni ta'u biyya kana keessa hin jiraatu. Kanaaf jabaadha tokkummaan keessan haa cimu onneen keessan haa cimu naamusa qabaadha kan isin kabaja ka daangaa isinitti darbe ofirraa deebisan isin jaa nagaa naa tura.